guyyaadhaa akka salphatti hin geenne gootota hedduutu itti wareegamee lafee isaaniitti caccabsee jiruu isaaniitti daadarkeessee maatii isaaniitiif gargar ba'anii kun dhalee akka guutamaa hawaasa guyyaa takkatti isii argee Finfinnee gaafa chaartaraa sanitti fidanii ennaan takkatti dhungatee narraa fuudhaa deemaatee gara bosonaa qajeelee. Guyyaa sun takkatti wal arganii gootota akkanaattu jireenya isaanii lubbuu isaanii kennee wareegee jennaan har'aan tana qilleensa bilisummaa qabdu tana ta sodaan qabne akkana wal geenne kabajataa jirraa bakka rabbiin kanaan isin ga'ee isinii jedha. Lafa fagoo keessaa dhumne Oromoo tana dachii tanarraa dhabamsiisuuf ture kaayyoon isaanii. Ummata bal'aa kana boonaa bareedaa goota kana dhabamsiisuudhaaf irratti hojjetamaa ture. Amantii gargar qoodanii gosaan gargar qoodanii eenyummaa isaa haqanii maqaa Oromoo akka hin baafanne godhanii afaan kan kee akka dubbanne reediyoo cabsa jedhanii akka namaa miti akka horiin nu qixxeessaa turanii achi keessaa ammoo ummanni kun ummata jabaa waan ta'eef dhidhiitatee harka hin kennaneef falmatee har'aan kana kun bilisummaa isaa gonfatee haga tokko nuu iftee jirti. Ifti tun ammoo lafa qaban akka lafa qabanne ammoo diinillee nurra hojjetaa jira. Keenyallee nurra hojjetaa jira. Kaleessallee yoo cabne Oromoo akkana itti dhufanii duulanii duulaan takkaa cabsanii hin beekan. Oromoon ummata itti dhufanii lolanii lolaan cabsanii miti. Nu lamaan waliin nu dhayanii waliin nu cabsanii akka lafee arbaasan. Har'allee tooftama isaan fayyadamuu jiran. Akka kaleessaa san deebisanii waliin nu dhayan. Mee ayyamnaa? Mee ayyamnaa? Mee ifaadha nu ifte tana deebitee yoo dukkanooftu baatii 5 dura keessa baatii 7 dura keessa waan keessa turtan yaadadha. Yaadadha gaafa karaa dalloo kana irratti ijoolleen viidiyoo nu ergaa turtan waan asiin dhufaa jiru ijaadadha takka takkaan viidiyoon isin nu ergitan karaa uummanniitiin. Hedduu galatoomaa dursee qeerroon teenya ta'a intarneetii odoo hin qabne odoo telefoona isinirraa cufan akka taatanii waraabdanii awwaara kana keessa mootummaan silaa mootummaan Itoophiyaa tun keessaa hubaalee ni dagatte. Karaa kana keessa yoo ofiitti yaadu fe'an dhugaan akka dagatamne arge. Odoo bilisummaa qabaanne hin dagatamne, osoo abbaa qabaanne hin dagatamne. Kana booda ammoo hin dagatamne. Kakaanee immoo kaleessallee dhabneetti miti burdi dalloo ba'u asfaaltii karaa kanaatii miti Itoophiyaa guutuu Afrikaa hin ga'u dhiiroo. Dalloo biyya awwaaraa ta'uu qabdimu biyya silaa akka buna bareedaa isiisan iftu ta'uudha qabdi. Buna keenya asii fuudhanii warqii keenya asii fuudhanii gujii yoo dhaqaneettan lafa warqiin akkami keessaa bahu akkuma karaa isin argitanii kana uummanni dhibeedhaan dhuba qabeenyi isaa dhibeetti ta'e asii biyyaa kan qabeenya keenya akka abbaatti hin taane kan biraatti ittiin taajira. Asii bayaa biyya alaa doolaaraa gurguramaa yeroo gurguramaa ittiin badhaadhu ittiin duroomanii jiraatu. Nuhoo uummanni keenya akkatti awwaara keessa jiraatu laala. Namni bilisummaa yoo qabaate qabeenya isaa irratti abbaata. Aadaa isaa irratti abbaata. Amantii isaa irratti abbaata. Eenyummaa isaa irratti abbaata. Bilisummaa jechuun kana. Akkanuma waliin dhufnee galmatana keessatti waliin akka hin dubbanne akka waliin hin deemne nu godhaa turan nama 2 taatanii karaa kanarra yoo dhaabbattan. Qawwee har'a reeffitanii yoo gubbaa gadi seenu makiinaa biiftuu yaabbattee jirtu dugda duubaan warri nagaa eegsiftoota qawwee qabatee deema. Kaleessa qawwee yoo arginu maaltu nutti mul'ata? Qawwee yoo arginu nu ajjeesti qawwee sun waa jedhu nu mul'ata. Har'a ammoo qawwee yoo arginu qawwee sun nu eeddii nama keenya eeddii waan jedhuudha. Jijjiirama kanatti jira. Akka bakka kanaa utuu hin deemne keessattuu qeerroodhaaf waan dhaabu qaba. Kaleessa roobetti illee dubbadhee jira. Bakka hundattuu waan kana dubbadha. Oromiyaa guutuu keessa rakkina kana jira waan ta'eef. Qeerroo 3 taatee jirti. Takka qeerroo dhugaadhaa ta lubbuu isii kennitee jireenya isii daadarkeessitee lubbuu isii caccabsitee diina san afoo dhaabbattee kilaashii afoo dhaabbattee taakkii afoo dhaabbattee
hidhamtee tumamtee dararamtee jijjiirraan kun akka dhugaamu goote jechuudha. Isin lammeessoo eega jijjiiramni kun dhufee booda amma waa nyaachuuf as babbaate sabboonaa taate. Isin sadeessoo ammoo fedhiin bitee takka kaafaan kenna beeku. Tuun namoota nu keessaa gurguramtu. Jarri hadhallee rabne maqaan eeggalte malee qarshiin as jirti. Bunni dalloo kaleessa doolaaraan gurgurame hadha deemee qawwee bitaa akka nu ajjeesu godhamaa jira nama kenna. Namuma keenya buna keenyaan nutti bitaa jiran. Kana dura dhaabbachuu dhaqabu. Warri kun ammoo sagalee guddaa warri qaban isaan. Warri sabboonaa qeerroo haqaa fakkaatanii lallabaa jiran isaan. Warra deebi'ee jijjiiramni hin dhufne maaliin hin dhufne jechaa jiru. Osoo jijjiiramni hin dhufne waggaa 15 boodaan biyya kanatti hin deemu abbaa biraa dhiisaa isin. Jijjiiramni hin jiru. Jijjiirama kana nama qabachiifachuun nu hunda keenya irra jira. Achi tarkaanfachuu qabna malee of duuba deemuu hin qabnu. Har'a diina kaleessa mataa namootaa ofirraa kuffifne amma keessaan deebi'ee wal nu nyaachisee waliin nu dha'ee uf duuba deebisuu barbaadu kana ofirraa qabuu qabna. Ija laala kaleessa waan tokko harkaan qabdu akkuma fedhillee yoo ta'an har'a waan ajaa'ibaa bilisummaatti jedhamtoyi harkarra dandeessee jira. Garuu cuqqannee hin qaban. Xiqqashuu si toofdhaan nu harkaa buutu. Kanaaf yoo mucaala sa'aan nuti qabsoon jabeeffachuu qabnu ara. Waan xiqqashuu nu harkaa buusa waan taate. Waliin nu garagalchan waan taate. Amantiin kaasuu danda'an, gosaan kaasuu danda'an waan garagaraati. Kanaaf manguddoon teennallee ijoollee teennallee bira dhaabbadhaa gorsaa akkuma kaleessa gaafa qabsoo sayyoo wal bira dhufu maalitti jiru? Eenyutu maal godhaa jiru? Jedhu san har'allee dalga keessa sirri laala. Kaleessa caala har'a laala. Akka of duuba hin deebine isiniin jedha. Galatoomaa baay'ee isin jaaladhaa isin goota. Naaf jiraadhaa.